Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa mata duree har'aa irratti waa'ee maashin lerningii waliin ilaalla. Akkuma beektan maashin lerningin koorsii semestira tokko kennamudha. Viidiyoo tokko irratti kan dhumu miti. Sana keessatti kutaa tokkoffaa isaa waliin ilaallaa jechuudha. Maashin lerningin maal akka ta'e, maashin lerningii fayyadamnee maal hojjechuu akka dandeenyu fi kan kana fakkaatan walitti ilaalla. Kutaa itti aanu irratti immoo practically waliin ilaallaa jechuudha. Machine learning fi language yookaan programming language nuti fayyadamuu deemnu Pythonidha. Python immoo kutaa hedduu viidiyoota kanaan darban hunda keessatti ilaalleerra. Saniifuu isaaniin warri hin daawwatin haftan waa'ee Pythonii viidiyoo kana daawwachuun dura isa ilaaluu qabdu jechuudha. Amma kallattumaan waa'ee machine learningitti dabarraa jechuudha. Kutaa keenya irraa. Motivate isin gochuudhaa fi dursinee waa'ee machine learning keessa galuurraa kaane wanna isin kanaan dura beektan haa ilaallu. Kompiitara keessatti rakkoo tokko furuudhaa fi jalqaba maal hojjennaa? Algoritmii hojjennaa. Algoritmii jechuun maal jechuudha? Sequence of steps to solve a given problemidha. Wanna tokko bifa qabatamaadhaan kan akkas goone kan ammoo akkas goone akkas goona akka jennu wanti inputiin isaa beekamaa, wanti processing isaa beekamaa fi outputiin isaa beekamaa ta'e gara algoritmiitti jijjiirreet algoritmii sana immoo language barbaadne fayyadamnee barreessinee rakkoo sana furu. Fakkeenyaaf problemii isin beektanii searchingii, sortingii yeroo jennu kompiitara keessatti predefined rule hin jiru, rule sana fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Wanti nu waraqata irratti solve gochuu dandeenyu hundi isaa gara algoritmiitti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef. Algoritmii kan nuti fayyadamnu yoo wanta sana waraqata irratti jijjiirree bifa maatisiidhaan represent gochuu dandeenya ta'e normal if else statement fayyadamnee hojjechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf registrar system keessatti gradii hojjechuun beekamaadha. Gradii kana hojjechuun maal nu barbaachisa? Rulii qabna. Een kanaa ol, biin kanaa ol innee rulii qabna waan ta'eef nu rakkisu jechuudha. Miti? Garuu wanti addunyaarra jiru yookaan problemiin addunyaarra jiru immoo bifa ilfeelsiidhaan barreeffamee dhumuu hin danda'a yookaan hojjennee fixuu hin dandeenya ka jedhu gaaffii guddaadha jechuudha. Sanii fi approachii biraa nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf meekaanii antivaayirasii hojjettu haa jennu. Antivaayirasiin keessan suni iimeeliin tokko ispaamiidha moo ispaamii miti jedhee kan gargar nuu qooduu barbaanna. Siistema akkasii yookaan sooftiweerii akkasii. Iimeeliin akkuma beektanii attaachimentii qabaa, meeseji boodii qabaa, saabjektii qaba. Wantoota sadii kanarratti hundoofneeti wanti tokko ispaamiidha moo ispaamii miti jenna. Garuu akka isa reejistiraar siistemii namni tokko A fiduudhaaf 80 ol akka jennu 80 gadi yoo ta'e immoo B'dha akka jennu bifa iffelsiidhaan kana barreessuun ulfaataadha jechuudha. Maaliif barreeffamni suni guyyaa guyyaan kiriminaal yookaan kompiitara haakeriin yeroo hundaa bifa isa jijjiiree barreessa. Kanaafuu ruulii iffelsiidhaan fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. URLs ta'e URL sana ni jijjiira, attachmentii yoo ta'es ni jijjiira. Kanaafuu predefined ruuliin hin jiru jechuudha. Wanta sana kanaa olii kanaa gadi immoo kanannee wanti nuun define goonu hin jiru jechuudha. Warra akkasiif amma algoritmii device gochuun ni ulfaata jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf waa'ee spam detection irra wanti nuti beeknu inputii isaa beekna. Inputiin as keessatti amma moodela hojjechuuf deemna yoo ta'e tokko message bodyidha wanna inni barreesse namichi yookaan immoo attachmentii isaati jechuudha. Kana ni beekna. Garuu maal dabalatamoo wanni nuun beeknu maalidha? Outputii spam detection hojjenna taanaan iimeeliin tokko yookaan spaamiidha yookaan spaamii miti jenna. Kan nuti hin beekne piroosesii isaa hin beeknu. Akkamitti iimeeliin tokko spaamiidha moo spaamii miti jennee kan decide gochuu nu dandeessisu maalidha? Clearly defined rule hin qabnu yookaan boundary line hin qabnu jechuudha. Kan nuti bifa iffelsi yookaan immoo algoritmiitti jijjiirree barreessinu jechuudha. Maybe fakkeenyi kun akka seeraan isinii galutti example biraa yoo fudhadhetti fakkaata. Let me skip this one. Let's say. Meekaanii speech recognition irratti hojjettu haa jennu. Maybe barsiisaa keessan ta'uu danda'a yookaan kaampaaniin keessanii hojii tokko isinii kenna. Hojichi maalidha? Sagaleen nama tokko isinii kenname saawundii jechaadha. Weeb faayiliin isinii kenname
Namni suni dhalataa naannoo Booranaati moo dhalataa naannoo Wallaggaati moo dhalataa naannoo Shawaati jedhee kan kilaasifaayi godhuu barbaadu. So amma jalqaba irratti of course nama yoo taane ni beekna. Example ni beekna. Accent yookaan immoo pronunciation naannoo Wallaggaa akkam akka ta'e, naannoon Harargee akkam akka ta'e, naannoon Booranaa akka ta'e beekna. But how about the machine? Computer yeroo ta'u akkamitti kana dalaguu danda'a? Ifeelchitti akkamitti jiruu dandeenya wanna kana? Kun gaaffii guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo giraaf goonu yoo web faayiliin amplitude isaa nagarraa namni yoo guddisee dubbataa jira ta'e loudly speak dha taanaan web faayiliin isaa si ol guddataa qassee inni haasa'u immoo slow ta'a sagaleen hin jiru yoo ta'e immoo suruma wave length yookaan amplitude as gidduu hin jiru jechuudha. So kanaafuu namni tokko sababa guddisee dubbateef gaaddisaadhaan jennu sababa xiqqeessee dubbiseef immoo baaccuudhaan jennu jechuudha. So akkamiin kana gara ruulitti jijjiirree barreessuu dandeenya? This is super tough to encode it in the form of a flowchart or an algorithm, yes. But bifa baranneeni yoo kana ta'e kana ol kana kanaa gadi immoo kanannee dubbachuun nutti ulfaataa jechuudha. The same thing called language recognition. Afaan haasaa jiru fakkeenyaaf leesse wanjaleenyaan tokko mana tokko keessa lixee sagalee isaa waraabne nama sana adda baasuu barbaanne eenyutu dubbataa jira? Who is the speaker? Maybe maaskii kaateera ta'uu danda'a wanjaleenyaan suni kan nuti arganne sagalee qofa. Yookaan poolisii marmaarii yoo taatanii yookaan qorataa yakkaa taatanii so akkam gootaniiti kan isin ittiin eenyu akka ta'e baasuu dandeessan. Tokko yeroo hundaa weevii yookaan sagalee taanaan kana qabdu inputiin moodelii keessanii kanadha. Thresholdiin okay gaaddisaa taanaan kanaa ol abaluu kana taanaan gadinnee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. Difficult. Akkasuma gender classification, emotion recognition sagalee namni tokko haasaa jiruurraa ka'an namni sun gammadaa jiramoo gaddaa jiramoo in ulfaataa jechuudha. Dabalatamee furniture classification maybe kaampaanii barcuma waan adda addaa oomishu guddaa qabdu kaampaanii sana keessaa immoo roobootii qabdu roobootiin suni dhaqee wambarii tokko bakka tokko fuudhee bakka biraatti geessaa ta'u so yeroo roobootii keessan program gootanii yoo iji roobootii kaameraadha so visionii kan inni itti argu sanadha so fakkiin immoo kompiitaraaf lakkoofsa malee intinii miti so maatriksii mataa isaanii qabu so kuni wambarii inni tokkoffaa kanarraa kanaan adda ba'a inni lammaffaan kanarraa adda baachuu fi baay'ee rakkisaadha fakkeenyaaf miila afur qabu hundi isaanii so bifa ruuliitti jijjiiruun baay'ee nutti ulfaataa jechuudha so this is super tough. Akkasuma face recognition hojjenna yoo ta'e namni tokko kompiitaratti bifa adda addaan mul'achuu danda'a. Fakkeenyaaf bakka ifi jirutti yoo namni tokko suuraa kee kana fakkaachuu danda'a dukkana keetti kana. So maybe gate security hojjenna jettaniirtu yoo ta'e namni tokko balbalarra roogoo kaameraan sun ilaalee namichi sun hojjetaa kaampaanii sanaati yoo ta'e automaatikaalii akka inni ulgashu. Yoo inni miti ta'e immoo balbala akka inni itti cufu hojjenna yoo ta'e akkamitti define gootu fuula namaa ifettanii akkamitti barreessuu dandeessu. This is very difficult. Namni tokko iyyuu bifa hedduu qaba waan ta'eef asirratti yeroo ilaallu jechuudha. Kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. So rakkoolee akkasii fi maaltu nu barbaachisaa? An alternative approach nu barbaachisa. Garuu amma fakkeenyaaf dhala namaa yoo fudhanne deesse arra namicha kana wajjin wal bartan yoo ta'e dukkana keessallee yoo inni dhufe as far as iji isaa funyaan isaa yookaan wanni isaa amma argitanitti nama kana adda baastanii ni beektu jechaadha. Riyaan keessanii amma fuula isaa argitanitti yeroo hundaa ni beektu. No matter wanni suuraan ni kee jiru jechaadha. Yoo of course maaskii yoo kaate beekuu dhiisuu dandeenya garuu clearly fuulli isaa ni jira taanaan ni beeka because nuti super smartidha dhalli namaa so maashiniin garuu akka kana miti. Maaliif suuraan lakkoofsadha maatriksiidha kompiitaraaf so adda baasuu hin danda'u jechuudha. So kanaa ifeelsiitti yookaan algooriizimiitti jijjiiruun hedduu ulfaataadha jechuudha. Of course kanaan dura yaalii hedduu godhaniiru staatistishaaniin amma ta'e harka scale feature kan jedhamu jira. Maybe nama 5 nama 6 yoo ta'e classification hojjechuu dandeenya categorize goonee shape nose diametry ija keenya distance between eye and nose bifa akkasiin calculate godhanii argataniiru. So kun garuu nama hundumaaf akka kana goonee ni dandeenya. That's difficult. So saniifuu alternative approach nu barbaachisaa jechuudha. So kanaafuu conceptii learningii dhalli namaatti fayyadamuu hubachuu qabna jechuudha. So dhala namaa yoo hubanne fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo dhalatu waa takka hin beeku stoovii biratti bantanii yoo dhiistanii halkan naqee tuqaa
Egaa tuqqeetii harkisaa yoo gubate ni bara lammata irra deebi'ee wanta sanan tuqu jechuudha. Ni bara jechuudha. So it will learn from his mistake. Dogoggora uume irraa ka'ee ni barataa deema. So daa'ima qofaatu hin taane nullee barataa taane yeroo jirru example irraa barra. Fakkeenya jechaadha. So barataan illee fakkeenya irraa bara. Saayikilii yeroo oofnu ni yaadattu daa'imummaatti iyyaamna, in kufnaa, in kaana. Sanarraa wanta kanarra deddeebinee yoo goone ni barra jechuudha. This is what we call learning again. So what is machine learning? So learning concept ishee ilaalleerra ammoo waa'ee maashinii ilaalaa irraa. So machine learning is all about teaching the machine to learn from data. Maashinii yookaan kompiitarri keenya ofiisaan fakkeenya nuti kennineef irraa ka'ee akka algooriizimii baru gochisiisu jechuudha. So nutu algooriizimii kennaaf otoo hin taane ofiisaan algooriizimii yookaan boundary decision line ofiisaan nu bara jechuudha. So it will tries to learn what makes Dr. Gaz this are different from Dr. Chaltu automatically maaladhu. Sana nuuf dalagaa jechuudha machine learning. So kanaafuu inputiin sun maalidha? Machine learningidhaa fi daataadha jechuudha. Fakkeenya hedduu kenninaa fi okay kuni kanarraa ka'ii baradhu wanti haaraa yoo dhufe immoo fiqini murtoo fudhadhu dhuwennee barsiifna jechuudha. So that's all about machine learning. So maybe clearly akkasinii ta'utti traditional programming fi machine learning gidduu garaagarummaa jiru bifa kanaan ilaaluu dandeessu. So fakkeenyaaf searching yookaan sorting algorithm hojjenna yoo ta'e jalqaba daataa ni qabaanna daataa sortii gochuuf inni sana itti aansinee algoritmii qabna FLC ruleedhaan kan barreeffame isa booda yoo itti ilaanne kompiitarri maal godha process godhee output isaa isa sorted ta'e nu baasa jechuudha. Garuu machine learning irratti fuggisoodha laala. Kan nuti kenniduu fi exampleidha. Example with output. Example without the label. And the computer will try to produce the program or algorithm that differentiate one class from another class. So sanidha jechuudha. Kanaafuu asitti ka kenninuu fi daataa fi outputidha. Kompiitarri maal nu baasa? Ruulii nu baasa jechuudha. Dhumarratti. So garaagarummaan guddaa isaanii kana bifa kanaan define gochuu dandeessu jechuudha kanaa booda. So maqaa hedduu qaba machine learning automating automation jedhama. Getting computers to program themselves ofiisaan akka inni program godhu. Maaliif kunoo kana dhaqa. Programii baraa jechuudha ofiisaa irraa deebi'ee. So bifa salphisnee dubbisuu yoo dandeenye dugda duuba isaa maaltu jira konseptiin kuni egaa barsiifnee kaane kompiitara keenyatti yookaan moodelii keenyatti appilii yoo kennine kun appilii dhadhee nutti himuu qabaa jechuudha erga bareeti. Akkuma amma daa'ima tokkotti kun saayikilii dhattanii erga itti himtanii guyyaa biraa saayikiliin diimaa yookaan gurraachi dhiyoo dhufe saayikilii dhee akkasinitti himu jechuudha ni bara jechuudha. Insha maddadatu hin ta'in ni bara paatarnii wanna baruufi wanni gommaa lama qabu wanni namirra taa'ee oofu saayikilii yookaan baayisikilii ta'uusaa adda baasee ni barataa jechuudha. That's what we call learning. Shamaddaduu miti asirratti hubadhaa. Shamaddaduu kan inni ta'u saayikilii gurraatti itti laattanii barsiistan saayikiliin diimaa yoo dhufte yoonni isa wallaalee learningii miti jechaadha baraan jiru. Yookaan daa'imni stoobii tuqee eega gubatee ammas stoobii gosa biraa fidde yoo keessee tuqee it's not learning. Hin baratiin jira jechuudha. So asirraas maal barbaanna machine learningii keenyarraa inputii hin beekamne itti kennine outputii sirrii yoo nu baase we can say that our machine or our model is learning. Barachaa jira kan nuti jennu yeroos. So kanaafuu bifa maatisiidha yoo represent goone inputiin keenya samma laalle irratti imeejiidha. Prediction functionii kana eenyutu bara ofiisaan baraa jechuudha. FLC ofiisaan bara. Kanaafuu outputii nu baasuu danda'a jechuudha. So it will treat or it tries to learn a function x that approximate the value of y using the input x. Kana nu hojjetaa jechuudha. So maybe this may not be important. For example, so maybe let's say you are given the list of two independent variable together with one dependent variable, maybe variable lama qabdu x1 fi x2. Kan isin gaafatamtanii y bifa x1 fi x2 dhaan represent godhaa jedhamtan. So kana gochuu fi relationii y fi x1 fi x gidduu ilaaluu qabna. Fakkeenyaaf inni kun simple example hin fudhadhee so 1 4 5
sadiif tokko afur, jaaf torba sadii, afuriif ja'a. So kana jechuun maalidha? Y is equal to x1 plus x2 dha jechuudha. So kanadha amma nuun beekna sababa maal si hojjennu. Kanaafuu nuusi machine learning yeroo fayyadamnu maal goona? Akka inni baru goona. Kana fayyadee akka inni baru. Daataa haaraa yoo dhufe immoo ofiisaan akka inni prediction nu hojjetu barbaadna jechuudha. So amma kan argan so amma torbaaf saddeettu kenname. What is y yoo jedhamne moodeliin keenya kana deebisuu qaba. So kanaafuu asirraa kaasee akka sistemni keenya wanta sana hojjetu taasisuu qabna jechuudha. So yeah, bifa sanaan isa gajjallaa sana argachuu dandeenya. So maybe yeroo baay'ee koorsii daataa maayining jedhamu ni dhageessu. So machine learning daataa guddaa ta'e irratti yoo apply goone daataa maayining hojjenne jechuudha. Warqee keessaa baafne jechuudha daataa keenya keessaa. Of course warqee jechuun asitti knowledge-dha. Wanta decision making-idhaaf itti fayyadamnudha jechuudha. So maybe I may skip this one. Yoom fayyadamuu qabna machine learning yeroo hundaatti fayyadamna moo yeroo kamidha ka jedhu gaaffii guddaadha. So yeroo baay'ee kun confusing nama godha. So adda baafannee beekuu qabna jechuudha. Machine learning yeroo kam fayyadamuu qabna yeroo kam dhiisuu qabna isa jedhu. For example, problemin sun clearly defined yoo ta'e algoritmii bifa algoritmiitti jijjiiramuu danda'a yoo ta'e wanni suni we don't need to use a concept of machine learning. For example, payroll calculate gochuudhaaf namni tokko sa'aatiitti meeqa akka kaffalamuu beekna. Jeetti grossii salary isaa beekna. So wanti barru hin jiru iffelsiidhaan bifa salphaan hojjechuu waan dandeenyuu fi machine learning fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. So yoon barbaanne when the human expertise does not exist. Fakkeenyaaf maarsiirra namni deemee hin beeku. Maarsiirra wanta jiru diiteelii isaa hin beeknu. So yeroo akkasii machine learning nu barbaachisaa jechuudha. Amma maarsi rooverii beektu roobootii ishee maarsiirra deemtu jechuudha. So obstaakilii dhalli namaa hin beekne yookaan gosi sheepiin dhagaa addaa yookaan bishaan addaa waan haaraa yoo dhufe normaal algoritmii fayyadamnee barreessina yoo ta'e utuu steeppii tokko fuudhin roobootiin sun tabalaashaa biiliyoonatti baafnee gara maarsiitti ergine kisaaraa seennaa jechuudha. So yeroo akkasii ofii isaanii maashinii ofii isaan decisionii fudhatu nu barbaachisa. Kana hojjechuuf immoo gosa machine learning keessattuu kan akka reinforcement learning fayyadamnee ofii isaan guide akka of godhu ofii isaa akka inni balaarraa eeguu gochuu dandeenya jechuudha. Inni lammataa when there are humans are unable to explain their expertise, for example, speech recognition jalqabaa haasofne. Amplitude sababa guddaa ta'ee fi abbabee sababa xiqqaa ta'eef immoo caalaa jechuu hin dandeenyu. So numaanuu explain gochuun ni ulfaata jechuudha dhala namaa. So yeroo akkasii kana fayyadamna jechuudha machine learning. And again solution changes over time. Fakkeenyaaf routing protocol warri networkii baratan ni beektu as taa'ee Dirreedawaa taa'ee Google godhu eessarra ba'ee Google kaampaanii yookaan servera sana bira ga'a. So saniifuu dynamic routing protocol nu barbaada. Sana keessatti routeriin keenya smart yoo ta'e yeroo hundaa karaa kutaa barbaade communication keenya fastii godha. Baandii wiiziddiisiin akka inni busy hin taane godha jechuudha. So yeroo akkasii fayyadamuu dandeenya. Area nuti apply gochuu dandeenya hin jiru. Image processing fayyadamnee fakkeenyaaf drooniin konseptii kanaan hojjeta. Learningidhaan hojjeta. Kanaan ala environmental change yoo itti dhufe deebi'ee galuu hin danda'u jechuudha. Bubbeen cimaan yookaan kan hin baratamne yoo itti dhufe yookaan duumessi suddenly yoo itti dhufe gaaddidduu yoo itti dhufe nama sana seeraan adda baasee hin beeku taanaan ni dogoggoraa yookaan ofiin achiin badee caccabuu danda'a jechuudha. So droonii yeroo jennu amma asirratti ishee ol kaatee intiniidhaan ol baatee gad deebitu hin taane kan ba'ee lolee ofiin galu jechaadha. Ofiin beekee manatti galuu danda'u jechaadha. So of course militarii irratti biyyoonni guguddatan hedduun ni fayyadamu jechuudha. And again diagnosis of disease dhukkuballee diagnose gochuuf ni fayyada. Keessattuu smart x-ray maashiniin jiru amma maal godha smart x-ray akkuma nama footoo kaasuu dhattanii fuuldura dhaabattu footoo siin kaasaa footoo keessan sanarratti hundaa'ee ati dhukkuba akkas akkasii qabda dheesitti himaa jechuudha. So print godhee sii baasa. Wanti kun maal fidaa jira? Raadiyooloojistoota irratti kisaaraa fidaa jira jechuudha. Maaliif maashiniin ofiisaan si kaasee rakkoo kee dubbiseera taanaan you no longer need a radiologist. Yes.
So rakkoo akkasii furuufis hedduu fayyadaa jechuudha. Keessattuu bakka raadiyooloojistii bu'ee hojii hedduu dalagaa jira biyyoota akka Kanaadaa fa'aa keessatti jechuudha. So the same thing CT scanning ni jedhama automatically diseasii keenya lafa kaansarii yookaan brain tuumarii yoo qabna ta'e segment godhee dooktaraaf haala mijataadhaan dhiyeessaa sarraa kaasee dooktar decisionii mataa isaa fudhachuu danda'a jechuudha. So the same thing goes face recognition. Amma iPhone mobile irratti yoo gartanii facial recognition qaba yookaan Samsung S8 S9 irra jira face recognition waan qaban automatically sanallee ni dalagu. And again YouTube yeroo fayyadamtanii viidiyoo isin ilaaltan behavior keessan wanna barii fi suggestion isinii fida wanna isin jaallattan isinii fida akkasuma Facebook irraa yeroo scroll goonu yoo nuti ariifannee scroll godhaa irraa ta'e nuti jaallachaa hin jirru jechuudha wanta Facebook nutti agarsiisaa jiru. So machine learning maal godha isa duuba taa'ee namichi kun wanna itti agarsiisaa jiru jaallataa hin jiru kanaafu kontentii haaraa maybe muuziqaatti agarsiisu waa'ee kitaabaatti agarsiisu seenaatti agarsiisu isa jedhu decisionii ofisaan fudhataa deemaa jechuudha. So manneen ijaarsaa irrattis akkasuma. So mana tokko dizaayinii kamiyyoon ijaaree yookaan sheeppii akkamiyyoon godhe ho'ina yookaan tempereecharii muqatii mana sana keessaa qannasuu danda'a jedhu deep learning optimization teknikii fayyadamnee paaraameetiroota sana argachuu dandeenya jechuudha. Maskootii isaa eessatti yoo banne xiyyaarri tokko akka inni raadariidhaan detect hin taane akkam goonee hojjechuu dandeenya. Akka inni wave signaalii lafa raadariitti hin deebine. So lafa nuti apply ittiin goone hin jiru daataa qabaannee naan jechuudha. So as far as you have enough training example, you can apply machine learning to any types of or any kinds of problems that you have. Okay. So lafin fayyaa haa ta'u, engineering haa ta'u, social science haa ta'u, lafa nuti apply hin goone hin jiru jechuudha. So kutaa itti aanu irratti immoo detailii biraadhaan walitti deebina. Ammasittuu viidiyoo kana daawwadhaa hiriyoota keessanii fi sheerii godhaa nagaan oolaa.